አብይ አህመድ ገምት ካልከኝ ከጌታቸው ደብረጽዮን ይሻላል። ጌታቸውን ወደ መሪነት ጎትቶ ያመጣው በአንድ በኩል የአብይ ደብረጽዮንና ለመቀበል በሌላ በኩል ራያ የሆነውን ጌታቸው ወደፊት ማምጣት ራያ በትግራይ ፖለቲካ እንደ ፓርቲም ታይቶ አያውቅም እስከማውቀውና እስከሚገባኝ ድረስ ሙጫን ኦሮሞዳ ኢልሚ ራያ ትግራይቲ ፕሬዝዳንት ይተውላም ወደ መት ኦሮሞ ሁንድኑ በገገመተን ኮንግራቹሌሽን ጌታቸው ረዳዳ ኢልመራያ ዘቦቲ ወይያቤ ታይኔው ሲቆይ አምጣልኝ እንደው በጣም so good Iddoo kanammoo kantiibaa Finfinneetti duulli tokko gaggeeffamaa jira. Gaafa waan gaarii hojjette Raayyaan bira jira, Sufiyaan bira jira. Gaafa si waan gaarii hojjette achi jirree rabsuudhaan beeynanu. Iyyansi baay'atee jennaan hojiin bareedduu. Akkana kunoodha. Isiniif hojjetteetti taanaan isinii keessanii isinii kan isiiti. Fayyisee Abeebee galatoon. Fayyisee maqaan. Hojiin fayyisee Abeebee jidduu kanaa yeroo inni achi waarifachiisee asii waa gammachiisaa jiran naa gala. Yoo nu bari'aa deeme jaraaf dhiya. Geetaachoo Raddaa yeroo dheeraadhaa fi kan Tigreetti ati beektu raayyaa Oromoo ta'eeti jira jechuudha. Raayyaa Asaboo ta'eeti jira akkuma amma dhageessan kana namoonni hedduun qoosaadhaaf itti fayyadaman sooshaal miidiyaa kanarratti ni mul'ata ammoo dhugumatti jechuudha. Geetaachoo Raddaa maaliin akkamiin Oromoo ta'uu danda'e dhugumatti Oromoodha. Oromoo ta'ee nuuf maal bu'aa nuuf buusa waan amma deemaa jiru kanarratti jechuudha. Waa'ee Geetaachoo ajandaa godhachuudhaaf osoo hin ta'in waan kun wal qabata kaaya akkuma isinuu beektan jechuudha. Akka gartee qabsoo Oromootiin illee walitti firoomuu takka ture TPLF jechuudha. Osoo waan kanarratti osoo mootummaa waliin mariin eegalin duratti jechuu kiyya gaafa lolarra jiran. Akkasuma waa'ee Adaanach Abeebee kanaan wal qabate jechuudha. Ammayyuu biltsiginnaan mul'ataa fi sagantaa isii jijjiirattee hin jirtu kanaan Oromoo burjaajessuun sirrii miti kan jedhan hayyoonni jiru waan hayyoonni jechaa jiran ismee gurraan isin buusa haa ta'uti akkuma amma dhageessan kana hayyoota Oromoo warra akka Ustaaz Raayyaa Abbamachaa akka Ustaaz Sufiyaan fa'achuudha yeroo waan gaarii hojjetametti bira dhaabbachuu qabna waan gaarii hojjechuu isiitii fi warri itti duuluudhaan kan nuti beeynu anilleen dhiyoo tana kanumaan jedhee ture mee waa'ee Adaanachii fi akkasuma waan haala ammaa Oromoon keessa jiruu fi waa'ee Oromummaa Geetaachoo kanaa waliin ilaallaa osoo komantiin barreessinee haga dhumaatitti na waliin tura ani Abduu Moobaayila Biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha akkamitti Geetaachoo waa'ee Geetaachoo Oromoo gootan akkasii kanaa komantii akkasiiti maaltu isiniin ga'e ka jedhu faaratu komantii akkasiiti argaa jira jechuudha akka barraa'u waan hin abdii qabuu fi dura komantii osoo hin barreessine akkasuma qabsaa'ota Oromoo gartee fakkeenyaaf warra bosona jira wayyaanee gartee kaleessa nu gabroomsaa turte waan adda addaa nurratti hojjetaa turte kan qeerroon kuffisiisan jechuudha amman tana ilma abbaa gadaatii baga angoo qabattee baga milkooyte yeroo jedhamaa jiru kanatti jechuudha yoom nuti hoo Oromoodhaan hoo yoom jenna Oromoon lamee yoom araarame bu'urri Oromoodha bakki gartee Oromoon itti fakkeenyaaf waan amma qeerroon itti qabsooyteeti yeroo jaarraa meeqaaf waan Oromoon dhabe nama harka dhalataa Oromoo harka yeroo angoon seenetti Oromoon ofii isaatii wal loluu jiru kana yoom Oromoon araarame jaalmarroodhaan yoom bara hujii gaarii jennaani yoom Jawahariin bara hujii gaarii jennaani jechuun warra amma gartee as keessaa dhiibamee bahee angoon akkaatuma gartee durbarame biyya san keessatti harka paartii tokko qofatti maramee yeroo jiru kanatti yoom kana arginaa kan jedhu namoonni hedduun kanaadha jechuudha kan isaanitti kuni waanuma sirriiti jechuudha fakkeenyaaf Geetaachoon Oromoos ta'uu haa baatu waan fedhayyuu haa ta'u kan nu ilaallatu kan Oromoodhaaf qabsaa'aa jiru kan gartee Oromoodhaaf gabbahee ala jiru sun yoom akkas ta'a yoom akka Geetaachoo kanatti araaramanii wanni kaleessa wal godhamee fi dhaaduun kaleessa walirratti turan sundi dagatame walii galamee nagaya buusuudhaa fi nageenyi filatamee haalli kaleessa karoorfatamee hundi lafa kaahamee nageenya qabatanii akkasitti waliin deemuun yoom Oromoo jidduutti mul'ate Oromoo yoom tokko maqaa jedhudha kanuma waan lafa jiru kanuma jechuudha kanallee rabbiin nu haa agarsiisu jenna ka guyyaa takka hayyoon Oromoo illee ni boqotti jechuudha kanumaaf hayyoonni fakkeenyaaf asirratti amma kan Dr. Milkeessaa Gammachuu jechuudha akkas jechuudhaan barreesse humnoonni Oromoo ukkaamsuu irratti waltumsaa turan yeroodhaaf waan wal dhabanii fi akka waan PP'n mul'ataa fi sagantaa dhaaba isaa jijjiiratee qabsoo Oromoo galmaan gahuudhaaf mooraa qabsoo Oromootti deebi'eetitti dhiheessuun sirrii miti uummata Oromoof wanti jijjiirame hin jiru hin jiraatus waraanni Oromoo irras hin dhaabbatu haga PP'n mul'ataa fi sagantaa isaa hin jijjiirretti hiriirri humna jijjiirames hin jiru mirgoota siyaasaa diinagdee Oromoo duraan ukkaamsuudhaaf garuu humnoonni Abiyyiin firoomanii fi yeroodhaaf wal dhaban jiraachuu malu jechuudhaan Dr. Milkeessaa Gammachuudha dubbate jechuudha waan amma dagartee Dr. Milkeessaan jedhe kanarratti tarii jijjiiramuu danda'a waan jedhu yoo taate malee waanuma sirriiti jechuudha namni hundinuu kana hima jedha
gara kaaniin gartee jijjiirama kana Oromoon ofii fidee Oromaatti tarakkabee diina jedheetuma gartee diinummaa qofarratti qabsaa'uu osoo hin taane micciiree gara ofiitti deeffatu waan amma dura fakkeenyaaf Johaar jechaa ture takka jechuudha. Oppodiyoon yoo bilisoomtee Oromoonni bilisoomaa jalqaba Oppodiyoo bilisoomsuu qabna waan jiru waan san akkasumatti itti milkaa'ee Johaar gaafa wayyaanee san jechuudha. Nama tokko yoo Johaar jedhanii kaa'amata dhukkubaa amma Johaar kana waaqeffatta akka jedhu jira. Kanaafuu haala akkasii saniin jechuudha. Amma warruma gartee aangoorra jiru kana Oromoo miti jedhee amma namoonni beeki waa'ee kana jechuun amma waa'ee Adaanach irratti fakkeenyaaf anillee viidiyoo tokko waan gaarii yeroo hojjette hin deeggarraa si bira jirraa Ormi yeroo itti wocee waan gaarii hojjetaa jirti akkuma Ustaaz Raayyaa mee kana isin dhageessaa akka tokko viidiyoo kana ka Ustaaz Raayyaa abbaa maccaa kana fa'aa jechuudha. Kuni wannummaan kun jedhamuuf maalinni yeroo gartee warri kun uf dagatee yookiin Ormaaf wanna jedhu ni faarfamti bakka waan biraati jedhamaa jechuudha faarutu mul'ata yeroo qeeqni irratti duuluun dhagaa itti darbachuu mul'atu hoo waan gaarii wahiitu jira akkuma Ustaaz Sufiyaan Ustaaz Raayyaan jaan kana jechuudha waan akkasiiti amma Adaanach fakkeenyaaf baatiilee kanneen keessa waan jecha afaanii qofa osoo hin ta'in hojiidhaanis waan babbareedduu hedduudhatu hojjetamaa jechuudha fakkeenyaaf Finfinnee qulqulleessuu san jechuun kana guguu jennu nama biraa dhiibuudhaaf yookiin ammoo namni biraa achi keessaa haa ba'u maal osoo hin ta'in kun Oromiyaa keessallee godhamee jira akkuma viidiyoo dheengaddaa keessallee dubbadhe ammallee kun haqa ala waan gara biraa akkamiin ummata kana deebinee akka seenaa keenya kabbootii keenyaa deebisnaadhaaf warra socho'aa jiru waan ta'eefidha malee yookiin mirga isaanii dhiibuuf hin jechuudha. Inna wantoota akkanaa gurguddaa akkanaa kana waan warra kana warri kun gartee karoorfatee lafa kaayee karaa kanaan gadi dhaabbanna jedhu miila jalaa haruuni nuti hundinuu harkuma dha'uu fi qabna jedheeti yaada nuti hundinuu bira dhaabbachuu qabna jedheeti yaada kana jechuun bilchiginnaa ta'uu miti ammallee irra deebi'ee isiniin jedhaan nuti yeroo kamiyyuu ija qabannee gurra qabannee yoo ajjeesellee badhaadhinaa yoo hidhellee badhaadhinaa yoo balleessellee badhaadhinaa hin jennu gurra qabannee jechuudha gaafa sirriin ta'in sirrii miti jennaan gaafa sirriidha jennaan jechuudha kanaafuu haga wanni amma Adaanach faa fakkeenyaaf hojjetaa jiran kana jechuun Adaanach kophaa isii hojjetaa jiran akka badhaadhinaatti akkuma mootummaa federaalaatti isaan kana akka hojjetan marimaanii jechuudha marii kophaa isiitti waan hojjettu miti biyya san keessatti yookiin heeraa fi seera qofaan akka paartiititti kan hojjetamu waan ta'eef jechuudha kanaafuu kuni waanuma san ta'eef akkasitti bira dhaabbannee osoo Ormi irratti duulaa jiru Ormaa walii irratti hin duullu wanni Ormi irratti duuluufu micciiratee kan isii godhachuudhaaf fakkeenyaaf amma jarri kan jechaanii jiranii kararraa mayxanii jirtanii deeggarsa dhabdanii immoo namumattuu beekaan jiran jechuudha. Nama isin deeggarus hin qabdanii qilee seentaniiti jirtanii as deebi'aa karatti deebi'aa micciiratanii ka ofii godhachuudhaaf gartee wayyaanee waliin araaraminaa wayyaanee balleessaa akkasuma shaneellee balleessuu itti fufaa shan jechuun Oromoo jechuu beeka wayyaanee jechuunis Tigraay jechuudha. Kana itti fufaatii kararraa mayxanii jirtanii bakka duriitti deebi'aa kan jedhu warra ifaa bilisatti paartii mormituus ta'ee warruma isaanii waliin hojjetu warra BP naannoo Amaaraallee dabalatee kana irratti duulaa jiran jechuudha. Haa ta'uutii faallaa sanii deemuu bira dabrame warra akka Geetaachoo Raddaadha warri akkuma viidiyoo reefu mata duree irratti dhageessan sanitti keessumattuu akkuma TPLF yookiin wayyaanee jibbuun akkuma jirutti tahee keessattuu Geetaachoo kana jibban namni kun nama qaroodha siyaasa biyya sanii keessatti illee yeroo dheeraa nama hojjeteedha nama barateedha nama hayyuudha yeroo kana siin jedhu orma yoo ta'e dandeettiin qabu tokko himuu fi qabda dubbachuus beeka akkuma Johaar fa'aa akkuma Lammaa fa'aa jechuudha dubbachuudhaatti tariyoo Johaariif Lammaa taate malee biyya san keessatti namni isa caalu waan jiruun se'u dubbatuma isaatiin hin maraatti jechuudha jarri haasawa isaatiin haasawa beeka waan ta'eef jechuudha akkasuma siyaasa warraa irratti illee gadi fageennaan waraanee dubbataa jechuudha kanumarra kan ka'e duba Abiyyi warroota akkanaa kanneen wajjiin walii galee jijjiiramni akkanaa kun dhufee warra akkanaa kanneen muuduun seenama biyya sanii keessatti raayyaa akkuma reefu gurbaan tiriisikistiidha jedhe san raayyaan warri raayyaa kun jechuudha angoo keessatti hirmaatanii beekan ammoo dhugaan qabsoodhaa ka warra kanaati jedhama. Mee osoo garasta achin dabarree kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana faa haga xiqqoo takka dhageeffanneeti karaa Adaanach Abeebeetitti achi tarkaanfanna. Adaaminuu laagamsaa walloo malee jiraama. Yeroo hunda dhiigaa iddoo kana immoo kantiibaa Finfinneetti duulli tokko gaggeeffamaa jira. Akka gaariitti. Kantiibaa Finfinnee waa hojjette. Namni gaafa si waa hojjette akkuma kanatti duulama. Kophaan jirtu immoo gaafa waan gaarii hojjette Raayyaan bira jira, Sufiyaan bira jira, eenyuun bira jira gaafa si waan gaarii hojjette hamma si waa gaarii yaaddetti. Gaafa si waa gaarii hojjette achi jarri arrabsuudhaan beeynanu. Amma sananitti siinanu immoo isitti. Kophaan hamma isaan ufuraa dhiiban nuti itti siidhaa isitti amma kun maaliin ni beekte kee godhachuudha qabdee jechuun saabichi ta'ee bar biyya san siyaasni biyya san yookiin ammoo fedhumaan Abiyyi as deebi'eetiin akka fedhunaa haa godhu jechuun akka fedhunaa haa godhu sun ta'in warri kuni tokko irra guddaa wanni isaan nuufi isaan itti garaagarummaa qabnu jechuudha.
waan nuti diina jennee farranya guutumatti achi ofirraa achi qabnu san hatta wayyaane mallee kan gartee wallolaanii turee fi kan nu caala walitti diirummaa qabanii maqaa gartee sirna keenya diidee kanaadhaan waliigaluu waan hin dandeenye fi dargiillee dabalatee jechuudha. Warrumatti itti fayyadama. Nama aangoo qabate tokko haga tokko gara kaaniin duubaa dhiibaa ammoo asii fuula duraan ammoo ufumaa itti fayyadaman jechuudha waliin hooyi hooyi jiranii jechuudha. Nuti ammoo guutumatti diinoonfannee ofirraa dhiibuu jechuudha. Kaanuma kana mustaaqaa. Tu kan tiibditti ofitti mi kanas. Maali wanta beektaati? Kan tiibditti. Iyyansi baay'ee. Kophaan jirtu ofitti mi. Atis ofitti mi. Nus hin beeyna. Iyyansi baay'atee jennaan hojiin bareedduu. Akkana kunoodha. Mallattoo kurreedhaan beeyna nu. Naannoo keetii iyyee maqaa. Gaafa jedhi wajani. Asillee mi bar. Dhaamsi bakka biraatii dhufa. Akkana. Sagalee isaa ijjannaa isaa beeknaami. Hin beeyna. Qaamatti kennanii achi as garagalchu beeknaami. Akkana. Abshiruu. Abshiraa ilaamee. Hin callimne malee akka keessanii iyyuu dhiifne malee. Irra. Kan tiibditti keenya hamma isii waa gaarii hojjettetu birmachirraa beekadha. Akkasi quba qabaadha. Nu hubadhaa. Quba qabaadha. Naannoon hundi nu quba qabaadha. Isiniif hojjetteetti taanaan isinii keessanii isinii kan isiiti. Akkas. Akkana. Fayyisee Abeebee galatoome. Maara yemmuu kaase. Fayyisee Abeebee Adaanachi fayyisee maqaaleen bahee fi jira jechuudha. Maqaa hayyuun guddaan kun baasee fudhachuu qabdi Adaanachi dhugaa dubbachuuf. Hin dhageessi jedheeti yaada kaa. Maqaa hayyuun guddaan kun jaalatamaan kun baaseef nama yeroo hunda quuqama saba isaa quuqama amantii isaa amantii qofa akka gartee warra birooti yookiin ammoo amantii malee waa'ee biraa keessan seenu jedhu quuqama saba isaatiif halkanii guyyaa nama hojjetu namni kabajamaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Fayyisee Abeebee jedhee jira. Fayyisee maqaa bareedaa kana. Fudhachuu qabdi Adaanachi. Dhugumatti warri kun haa maraatu fudhachuu qabdi. Maaliif Adaanachi jettullee warri kun jechuun Adaanachi jettullee warri kun akka hundatti iyyuu Adaanachi Fayyisee sanitti beekan waan ta'eef silaa maqaa kana fudhachuu qabdi jedheeti yaada. Yookiin ammoo maqaa lammaffaa isii maqaa ittiin beekamtu kan lammaffaa isii fudhachuu qabdi jechuudha. Naakneem kan jedhamu san jechuudha. Haaloo. Fayyisee maqaan. Hojiin Fayyisee Abeebee jirtu kana. 91. Yeroo inni achii waa rifachiisee asii waa gammachiisaa jiran naa gala. Baankii daldala Itoophiyaa yoo ta'e immoo. Innuu itti bari'aa deemu jaraa dhiyaa. Yoo nu bari'aa deeme jaraaf dhiyaa. Baankiin Oromiyaa. Akka waan aduun kun jaraan kaasee. Walfaallaadha siyaasni biyya sanii jechuudha. Haga qaroomatee kaa warri kunilleen uftuulee angaara san jira san uf dhiisee jibbaan kun hundinuu dhaabbatee dhugumatti araaramee lakki nuti tokkolleen tokkon caalu atillee mirgi kaahee eeggamu anis mirgi kiyya naaf haa eeggamu obbolummaa waliin jiraannaa beekee haga walitti deebi'utti amman tanatti walfaallaadha. Yoo warri akkuma isaan jaan kana yeroo nuu dhiite isaaniif ammoo bariidha. Yoo nuuf bariite isaaniif ammoo dhiha. Yoo Oromoon naa bariite jedhee wayinatti dhiite jedhaniiti bu'an jechuudha isaan. Kanaafuu yeroo ormi irratti duulee orma waliin irratti duuluu hin qabnu. Anis viidiyoo dheengaddaa keessatti kanumaan dubbadhee ture jechuudha. Orma waliin amma wanti garaa nu nyaate akkuma biltsiginaan gartee amma godhaa jirtu kanatti yeroo kana jennu beeke biyya isaan keessa jijjiiramni akkuma reefu Dr. Milkeessaan jedhee jijjiiramni bu'uuraadhaa sagantaa isaanii maalidhaa sun dhaabate uummata keenyarraa lolli dhaabate uummanni keenya du'uun dhaabate hidhamuun dhaabate jechuu miti. Amma iyyuu numa jira sun akkuma jirutti tahee orma kana waliin dhagaa irratti darbuutu nu dhibe. Ormi kan ofiititti achi deeffachuudhaaf bakka kaleetti deeffachuudhaaf godhaa jira. Nuti hoo uummata kana haala kana keessa as deebifnee sagantama isaanii kanayyuu kan amma Dr. Milkeessaan jedhe kana akka jijjiiratan goosisuu hin dandeenyu laata ni haallaa jechuudha. Gaafa nu harkaa bu'ee itti dhiifna. Jarallee hagamtuu itti galee deemuutti jira amma yeroo ammaa kan abiyyiin tarii namni amal isaa beeku waan jiru natti fakkaatu. Jara kana baatii meeqaaf duuja itti gale ka jedhuudhaa fi baatii meeqaaf amma bariyaa jara keenya yoo laalle amma warra kaleessa gartee ani nama zariin qabu an nama warra jechaa ture warra akka obaan gamoo namicha gurraacha kadabu sanfaa jechuudha. Warra sanfaadhatu warra balaaleffataa jira irraa biyyin jechuudha. Namicha fakkeenyaaf ani Oromoodha yookiin Amboorana jedhee ofii shan jiran Oromoodha jedhu ammoo Oromoo diqqeessuun Oromoo arrabsuudhaan kan beekamu Amboorana jedhee Gujii jedhee waan akkas akkasii kan himatu jechuudha. Tasfaayee Boggaala namicha kana faadhatu amma kun fakkeenyaaf hidhaa jira jechuudha. Warra kaleessaa waan hedduurratti waliif galan inumayyuu warra kanatu bilisummaa argate jedhameeti maaliidhaan dura tokkoffaa warra gartee shanyummaa balleessa jedheetiin qabsa lammaffaa ammoo warra jibbama Oromoo kanaanii harka muraan aanolee harma muraan aanoleetii fi harka muraan aanolee akkasuma calii calanqoo kijibaa warra jedhu Minilik ammayyuu nu gosa jedhee warra akkasii shallalu san faallaa walitti godhu jechuudha. Oromoon waggaa takka dura waggaa lama dura Minilik balaaleffatuudhaaf duuta. Nugusa sirna Minilik balaaleffatuudhaaf sirna Haayile Sillaasee balaaleffatuudhaaf lubbuun nama meeqaa baate jechuudha. Tarii Haacaalullee siyaasni gadi fagoodhaa wantoonni adda addaa jiraatullee
wanni lubbuun isaa irratti itti badde sirnuma Minilik akka sirna nafxanyaa ka durii kana balaaleffatu isaatiin jechuudha. Waa'ee kanaatiin nama meeqatu akkuma miidiyaatti os deebine miidiyaan irratti cufame nama meeqatu miidiyaa kanarra YouTube kanarra iyyuu gale Facebook kanarra nama meeqatu gale. Innaa haalli akkasii sun hundi jijjiiramee arran tana haga tokko warri kun wal faallaa ta'ee warra kanaa warratti duulamuun ifaa bilisatti warra akka shibee gadi bahee sirna kaleessaa balaaleffatuun akkasuma warra akka gartee Adaanach sirna kaleessaa kana balaaleffatuun inumaa wal faallaa ta'anii magaalaa kanaa warra akkasiin nu jeeqaa jira jedhamee akkasitti gartee fe'aniitiin gara biraatti wantoota akkanaa kanarratti bira dhaabbanni nuti illee harka dhabuufii qabna jechuudha. Maaliif kenna godhanna? Gaafa nuti gara galan akkuma kaleessaa yoo kabaratan san warri kun yoo walitti ka deebi'u taate silaan beeynu gaafa nuti gara galame itti gara galaa nuti illee maal homaa rakkoon qabu ammatti garuu waan gaarii isaan hojjetan gaariidha jenneeni kaan ammoo dhiibbaa irratti godhuudha akka isaan nu qofatti galu wayii rakka tokko 05 oo rakkataa ooltanis iyyaa ooltanis akkanuma bariin hin oolu baay'ee dukkanaa'e gaafin qabu inuma bari'aa'e gaafin qabu isa jarribaa la taraa jedhan immoo hin furannu maaliif jennaan dhumatee bartaraa nuti taraa duddubbee kan jedhamin dhaabanne oman jiru na taraan kee ballo taraan dhumate jedhu Ustaz Sufiyaan taraan dhumate yooma baalaa taraa jedhan sadis taane taraan dhumate jechuun taraan biraa duubaan hin jiru ganaa amma Oromumatu fooyyeffatee jechuun bilisoomee amman tara bar mootummaa Oromooti miti intalli amma kana ture jechuun amma kan wal amansiisuun rakkoo guddaa ta'e maaliif waan Oromoo fakkaatu yookiin ammoo gaaffii Oromoo deebisaan jiru ilaalcha Oromoodhaa hin qabu mootummaa Oromooti miti mootummaa Oromooti jechuun maanuu beeki aarsaa guddaa jechuun jibbaa guddaa si waan si goosisaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu taraan amma yooma baalaa taraa jedhanillee taraan biraan jiru. Gana amma warri kun baalaa taraa taraan jechuun naatu kaleessa wayyaaneedhaa baalaa taraan Oromoodhaa jechuun isaan Oromoodha jedhanii mire Oromoodhaa nutu irratti waliin galin maddatu mootummaa Oromoo miti isaan nutu xiinxalamaa jira gara kenna kana xiinxalamaa jira malee isaan irratti walii galanii jiran shaneen gubbarraa haga shanee bosonaati haga shanee 4 kiiloo jiraniiti isaan kan dubbatan ifaa bilisatte jechuudha. Shanee bosonaatii fi yaa wallaggaa shaneenaa 4 kiiloo shanee jiran isaan. Laalam asumarraa gabaabdumatti jechuudha. Jaalmarroorraa haga abiyyeetitti guutumatti shan taraan isaa dhumee jira maal. baala gisee jala rakkoon qabu baala taraan muun furannu maaliif jennaan namni nu dubbee hin jiru yoo taraa ta'es nu duuba namni hin jiru hin jiru baala taraa yoo taanes nu duuba namni hin jiru ofitti maagaa kana kana ofitti maa akkana quba qabaadha waan nu jireenya irraa ajaa qabnu akkuma amma hayyoonni keenya jedhan kana taraan amma dhumateeti jira jechuudha. Taraan biraan jiru taraan eeggatina. Ka biraa ammoo waa'ee Geetaachoo Raddaa kanaan kaa Geetaachoo Raddaa karaa aangootti dhufuun wanni kun hin eeggamne seenama biyya sanii keessatti illee jechuudha. Seenaa Tigraay kana keessatti fakkeenyaaf akka namoota seenaa beekan kan duraan gaafa wayyaanee duraa sanii illee jechuudha. Fakkeenyaaf namoota hedduu gaafadhee warra kana jechuudha warra raayyaa akkuma isin beektan raayyaan kun warra guyyaa keessatti Tigree ta'eedha. Gara gad aanuun karaa Amaaratti gad aanuun Amaara ta'ee gara ulaanuun ammoo Oromoo ta'ee inumayyuu raayyaa kana yeroo takka artisti Saaliyaa Saamiillee ta'a garasitti yeroo hedduu sirba lama sadii hojjettee achi dhaqxee uummata sana haasofsiiftee manguddoo isaanii kana dubbiftee warra afaan Oromoo beekutu jira aadaan isaanii ammayyuu kanuma Oromootiin tokkuma aadama Oromoo gartee kama durii san harkaa qaban jechuudha. Wantoota hedduudhaan hatta kanuma afaan Tigree dubbatulleen aadaan isaa kanuma Oromtichaa kama dursan jechuudha kama raayyaa ilma Asaboosan jechuudha. Duuba warri kun gara olaanuun ammoo Tigree warra ta'eedha jechuudha. Guyyaa keessatti Tigreen kenna jedhaan gara gadaanuun ammoo Amaarri kenna jedhaan jechuudha. Ammoo isaan seenaan isaanii isaan illee uf beeku Oromoo illee kan akka Oromoo nuti walii himuun barbaachisu jechuudha. Oromoodha. Kanaafu Geetaachoo Raddaa Oromoodha raayyaadha jechuun waan nama wal shakkisiisuu miti jechuun kaleessa hojiin gartee gaafa TPLF waggaa 27 gaafa akkasiisanii obbo Diyoo kennallee dabalatee isaan hundinuu maal nu godhaa turan ka jedhuudhaaf sun akkuma jirutti tahee Geetaachoon raayyaadha. Raayyaan ammoo hundeen isaa Oromoodha. Wanni jedhamu waan nama wal gaafachiisu miti. Yeroo takka yaadattu ammoo Geetaachoo kanaaf gaafa inni raayyaa fi qobboo kanneen qabatanii eega gartee taampeeniidhaa bahanii Maqalee keessaa warra federaalaatii fi warra Eeltiraallee ari'anii ofirraa baasanii gaafa jalqaba goda seenan godaa bahanii jechuu kiyya warri TPLF jechuu kiyya. Achi bahanii eega jedhanii lolatti deebi'an booda eega raayyaa fi qobboo kanneen to'atan dhufe jechuudha. Raayyaa haadha isaa bira dhufe. Haati yeroo magartee akka anaatti fakkeenyaaf yoo biyya dhayne namni ollaa hogguu arge keessattuu saahiboonni aayyoo teetii jechuudha. Aayyoo ilmi keessii dhufe jedhanii gammachuu san dafanii itti himan jechuudha yoo dura argan jechuudha. Akkasumatti aayyoonni ollaadhaa kan ollaa sanii jechuudha. Aayyoo jedhaniin ala dhaabbatanii viidiyoo sanii yaadattuu gaaf san Geetaachoon achi dhaqee jechuudha. Qe'ee haadha isaa dhaqee yeroo dubbisu. Haati suni uffannaan isii aadama gartee Oromoo raayyaa kana ka waan beekamaadha fakkeenyaaf aadaan Oromoo raayyaa beekamaadha kam Oromoo walloo kanaan wal fakkaata jechuudha. Akkasitti uffattee aayyoo Geetaachoon mucaan keessii dhufe jedhaniin afaan Tigreetiin aayyoo jecha kana immoo jecha kana fayyadaman. Warri kun maaliin afaan Tigree isaaniitu kophaadha afaan Oromootiin wal keessa
miksaniiti wal keessa qalaaqaniiti haasan jechuudha. Saalee allee achitti kan gaafa sirba kilippii tokko tokko dalagu achitti waasan irratti saalee anu kan beekamte achirratti gaafa dhiheenya kana paartii tokko farka dhoochuu xiqqoo namni itti aare malee jechuudha. Duuba kanaaf jecha raayyaan Oromoodhaan waan nama wal shakkisiisu miti Geetaachoo qabatamaan haadha isa dhalte iyyuu agarree uffannaan isiis raayyaa Oromoo raayyaa kan warra of jijjiire san ta'uu isaa uffannaan isii aadaa Oromoodhaa san akkasuma haasoon isaanii uummanni kun Tigireenyaan isaanii Tigireenyaa keessa aayyoo waan jedhamu jiru raayyaa qofa. Raayyaa kana duuba akkuma reefu isin jedhe warra seenaa kana beeku gaafuma durii TPLF illee jechuudha. Warri kun warra qabsooti jedhama. Seenaan qabsoo TPLF kun isaatii jedhama fakkeenyaaf warri waan kana keessa beeku jechuudha. Akkuma Oromoon kun bakka hundatti jechuudha. Ka bakka biraatitti gartee micciirameetiin sabni isaa jijjiiramelleen itti fayyadamaati ammoo seenaa isaallee akkasumatti jijjiiran. Akkuma Adwaan seenaa ebaluu jedhaniiti nama Itoophiyaa keessatti gartee akkas ta'ame kana waanuma gartee Oromoon irratti hojjeteetiin godhee Oromoon saamame kana achillee waan kana saamame warri yeroo hedduu seenaa Tigraay san keessatti fakkeenyaaf warra akka Mallas Faanii haaratu kaa fakkeenyaaf Adigiraat, Aksuum, Adawaa, Taampeen warra jedhamu kan hatta warri Taampeen kun illee warra Kuush kana jedhama gosa isaaniin beekan warra Kuush kana jedhama warri Taampeen warra Taampeeniif warra Raayyaa kana jedhama gootonni warri qabsoo kana Haayile Sillaasee iyyuu ofirraa falmuu Miniliki akkasitti itti qabsaawaatiin ture dargitti qabsaawaa ture warra kanaa jedhama garuu ijaaramanii akka Tigraayitti isaa yeroo akkasitti qabsaawanitti warri suni humnumaan ka ufii godhatee isaan kana hoggansarraa fageessee ittuma fayyadamuudhaan lolchiisuudha warra akka Jeneraal Saad kan fakkeenyaaf warra Raayyaa kana jechuudha. Kan eenyu kanuma Abiyyiin keessa ajjeefame kana itaa maajorii biyyattii saaree mokonnaaf Raayyaa warri gootummaadhaan loltummaadhaan hojii gurguddaadhaan beekamu kunniin Raayyaa jechuudha akka jiru. Takka ammoo aangootti dhiyaatanii beekan. Aangoorraanii eeggamu asumarraa Yuusiif galuu qaba jechuudha. Aangoorraanii eeggamu seenaan kunilleen irraa eeggaman. Geetaachoo kun akkuma agartu kana TPLFiin kan gartee fakkeenyaaf amma haga gartee lola federaalaatii fi Eertiraan namni meeqatti duuleetiin cabsuu dadhabee warri miina guddaa taphate karaa dippiloomaasiitiin warra akka Geetaachoo Raddaa karaa loltummaatiin kan akka Saadqan warri kun hundi isaa Raayyaa jechuudha. Na jiranaalonni hooggantoonni warroonni gurguddaa fakkeenyaaf Saadqan kun Mallasiin lola qaban ture jechuudha. Siyaasa kana keessattuu lolattuu deebi'amuu qabu jedhee warra falmaa ture isin araarsalle jedhee warra gartee waan kana keessatti Abiyyiif TPLF illee dubbisaa ture boodarra ammoo yeroo akka Tigraayitti lolli irratti baramutti kuni akka Tigraayitti lafaan balleessuudhaaf nutti barame ka jedhu hundi isaaniitu gara qabsootitti makaman jechuudha. Araaramaaf illee gartee warri waan kana irratti bakka lamatti qoodamte akkas taate yeroo jedhamaa ture sanis warri waan kana mallatteessuudhaaf dhibbatti ufitti amantummaadhaan South Africa dhaqee mallatteessee galee kunis warra Raayyaati warra achi dhaqee yeroo sanii hartoota warra akka Geetaachoo warra akka Saadqan warra kana jechuudha kan achi deeme jirnaaltichi sun illee Raayyaa jedhama kanummaan waliigalaa eenyu maqaan isaa kan isaanii waliin South Africa deeme walumaa galatti amma aangoon warra Raayyaa harka jira jechuudha kun akka Tigraayitti miilaala nama kaayoo qabu nuti illee guyyaa takka warra qabsaa'ota Oromoo illee kam akkanatti Oromoodhaan waliigalee jaalmarroo illee baga bara hojii gaarii yeroo jennuun rabbi nu agarsiisu garuu warra kana miilaala amma Geetaachoo Raddaa kana aangoo waggaa 27 biyya sanii irra ture achii ka'ee lekki wanni uummata Tigraayiif hin taane naaf hin ta'u jedhee lolatti deebi'ee haaratti jechuudha aarsaa guddaa akkasii dhagaa boraafatee goda seenee Maqalee keessaa bahee goda keessaa bahee Maqalee deebi'ee Maqalees deebi'ee ammas lolatti deebi'ee South Africa dhaqee Ameerikaa hojii dubbatee araaramanii as deebi'ee amma aangootti deebi'ee kunoo aangoo argate jechuudha. Duba warri kuni amma walumaa galatti akka warri Raayyaa kuni waan caanaa kaleessa isaan irratti godhamaa ture san hunda cabsanii gara aangootti deebi'uudha mul'isaa jechuudha. Akka ayyoonni tokko illee ichaa jiran ittiin agarre kaa Raayyaan akka warra 360 illee reefuu jedheeti ture jechuudha. Akka reefuu gurbaan baga gammaddar ilma Oromooti jedhu illee yoo ta'u baatte sanfaan himaaf keessa isinii fidanii gaazexeessaa Egeree miidiyaadha jechuudha. Yaada isaa ibsatuu danda'a innis yoo Oromoo ta'ee maal nuu godhaa yoo Raayyaa ta'ee maal nuu godhaan dhugaadha sun akkuma jiru ta'ee jechuudha. Maaliif kennayyuu fakkeenyaaf kanummaan silaala Oromoo miti hin jenne kanummaan ilma Oromoodhaa kan gartee Shimallis Abdiisaa maali taayee Abiy Ahmad maali tiyyuu san keessayyuu hidhamaa ajjeefamaa ittuma jira jechuudha cunqursaa jechuun cunqursaa ittuma jira jechuudha sun dhugaadha akkuma jirutti tahee gaafa tokko seenaa wahii wanni amma ukkaamame kun hundi gaafa as bahee foontu foonii dhiiga wanni jedhamu sun ol bahuudha danda'a jechuudha. Gaafa tokko ammoo Oromoonni wal barbaadee lakki shanyiin kiyyaa na jijjiiranii jedhee Oromoon Raayyaatisi bakka isaatitti deebi'u Oromoonis barbaadatee shanyii isaa kootu gosa isaa galfateetiin as deebi'uu danda'a waan ta'eef akka kiyyatti Geetaachoo Raddaa akkuma jarri ka Geetaachoo Dabratsiyoon Shaalaal jedhan ka Dabratsiyoon ammoo Geetaachoo Shaalaal jedheetiin amana jechuudhaan baga milkooytee Geetaachoo Raddaa ilma abbaa gadaa.
Waanuu godhachuuf miti waan takka nuu godhu yeroo hedduu ilaalcha ilma namaa kan miidhu haga biyyi sun bilisoomtee fakkeenyaaf akka Ameerikaa Awurooppaa kana namni shanyummaa bira dabree namni tokko heeraa fi seera qofarratti jechuudha osoo fira kiyya fayyadaaf siyaasa akkasii godhaa akkana godhaa osoo hin taane heeraa fi seeraan walitti firoome namni wanni gartee Obaamaa fi Baayiden walitti firoomse ammoo Tiraambii fi Baayiden walitti diina godhe adii lamee walitti diina godhe Yahudoota lamee walitti diina godhe gurraacha Afrikaa irraa achi gale kan akka Obaamaa fi Baayiden ammoo walitti fira godhe maalinni kun ilaalcha siyaasaati jechuudha gaafa akkasitti namni namummaadhaan biyyisan keessa bilisummaadhaan bulchuu gahee gaafa haalli akkasii san dhufe dhugaadha abbaa fedheyyuu haa ta'u garuu ammatti yeroo gartee siyaasni ebaluu taraa baalaa gizee jedhan kanatti Geetaachoon achi qabachuun diktaatorummaan isaa wanni kaleessa hojjete sun akkuma jirutti tahee waan guddaadha jedheeti yaada ka mammaaksa mallas tokko ni yaadattuumi ka በጣም መጥፎ ይሻላል ጀሬ ቱረ የሮታ አናብዱ አብዱ ሞባይል አብራይ ሃንጋ ቆፒ ብራቲ ወልደ ብኑት አጋና ቱራ